Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu gaddaati. Obboleessi Taayyee Danda'a obbo Darajjee Danda'a tasa addunyaa kanarraa du'aan boqatuun himamee jira. Obbo Darajjee Danda'a tasa addunyaa kanarraa boqatuun haa himamu malee qaamonni garaagaraa sababa du'a isaa ija shakkiitiin laaluudhaan yaada garaagaraa dhiyeessaa jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu hojjettoonni biiroolee Oromiyaa magaalaa Finfinnee jiraatan waggoota dura magaalaa Finfinneetti koondiminiyemii fudhattu jedhanii mallaqa kaffallee carraan bahee hanga ammaatti osoo mana hin argatin yookaan nu hin kennamin hafee jira jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola guddaa yookaan cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa giddugala Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinnee irraa fageenya muraasa irratti kibba lixa shaggaritti bakkoota hedduutti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu fi mooraalee waraana mootummaa hedduu fi konkolaataa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuuf loltoota hedduu booji'u waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksisu yoo ta'u gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhihaata. Oduun kun oduu gaddaati. Oduu baay'ee miira nama tuquudha. Obboleessi obbo Taayyee Danda'a obbo Darajjee Danda'a du'aan addunyaa kanarraa boqatuun dhagahamee jira. Obbo Darajjee Danda'a du'aan addunyaa kanarraa kan boqate tasa kan jedhame yoo ta'u wanti inni du'een garuu hanga ammaatti hin ifoomne. Maddeen odeeffannoo tokko tokko akka jiranitti obboleessi obbo Taayyee Danda'a Darajjee Danda'a du'aan addunyaa kana irraa kan boqate garee 220 jedhamuun akka ta'e dubbataa jiru. Obbo Taayyee Danda'a mana hidhaa jira. Du'a obboleessaa isarratti akka argamu gaafatame hayyamamuu dide. Abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bira dhaquudhaan obbo Taayyee Danda'a du'a obboleessa isaa irratti akka argamu hayyama yeroo gaafatanitti ni dide jedhamee jira. Faallaa kana immoo itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii garee muuziqaa fudhatuudhaan gara kaaba Shawaa deemuudhaan maqaa filannoo yookaan duulana filadhaa jedhu dahoo godhatuudhaan uummannis awwaalcha akka hin raawwanne akka duulana filadhaa jedhu dahoo godhatuudhaan dhoorgame da'oo du'aatirratti immoo sirbitoota kana dhiichisiisaa turan jechuudhaan hawaasni bal'aan komii kaasee jira. Akka hawaasni jedhetti da'oo nama du'eetti akka aadaa keenyatti hin sirbamu garuu nama du'ee awwaaluu nu dhoorganii akka mootummaatitti immoo silaa mootummaan dursa ka kennuu qabu nama du'ee fi kabaja awwaalcha isaa eeyyamuu qaba ture garuu faallaa kana namni illeen akkana awwaalle akkasumas da'oo nama du'ee irratti sirbisiisuudhaan aadaa hin jirre nurratti baasan jechuudhaan hawaasni komii guddaa dhiyeessee jira. Oduun itti aanu hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa butamanii turan gadi lakkifamuun gabaafamee jira. Guutuu Oromiyaa keessatti nama butuun hojii ta'ee jira. Nama butanii mallaqa guddaa itti gaafatuun hojii taasifatuun biizinasa bu'a qabeessa guddaa ta'ee jira. Mootummaan anatu bulcha jedhutti nama butanii mallaqa guddaa gaafatuun mallaqni kaffalamus kallattii baankitirraan ta'uun biyya mootummaan jirutti iftatu kana hojjeta jedhanii yaaduun waan hin taanedha. Tibbuma kana konkolaachistoota daandii Adaamaa Harargee irratti hojjetan 18 ugguranii birrii 500 kaffalchiisuudhaan gadi dhiisuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa 8 butamanii turan. Hojjettoota kana bakka dhaabaa shankooraa irraa butuun dhaabaa shankooraa irraa fageenya kiiloomeetira 17 irratti bakka argamu naannoo Nashee jedhamutti geessuudhaan erga tursisanii booda wiixata darbe kana gadi dhiifamuun isaanii gabaafamee jira. Gama biraatiin har'as konkolaachistoonni Jimaa Harargeerraa gara Adaamaa fi Finfinnee fe'anii karaa dabruu dadhabuu odeeffannoon nu gahee jira. Konkolaachistoota fi daldaltoonni Jimaa Harargeerraa gara Adaamaa fi Finfinnee fe'an kunneen daandiin itti cufamuun mata haaraa irratti dhaabbatanii Jimaan harkaa manca'aa jiraachuu konkolaachistoonni dubbatanii jiru. Inoo mata haaraa akkanatti ganama bareellee akkana godhaa jiranii
Dabruun dandeenyee gabaree ganama sa'a takkaatti ilaal jimaa wajjakkatti dhaabbanna. Tasaa midhaan karaa nutti cufanii. Jimaa kuyyoo gartee hawaasa tajaajiluu hin dandeenye wanni asirratti gartee mootummaanis nu dubbachuu dadhabee kana kanaan deeggarsu nu godhuu hin dandeenye akka taate kana mootu gartee hawaasni miidhamee sadaqaa kadhatu ni manatti bee. Dhaamsi nan qabu kanuma isin hundi akka waliin gartee geessan isiniin gahuu barbaada. Akka jiru kun guutuudhaan makiinota jimaati. Karaa natti cufamee karaa baaniin dhabanii makiinota akka jirutti karaa cufan tasaabiidhaan ganama sa'aatii takkatti achirraa kaanee karaa kana deemuudhaaf paartii takka paartii lama paartii sadaffaan akkasuma jira. Maallanni bakka itti ba'aa jiru bakka meeqa ba'a? Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti konkolaattonni karaa dabruu dadhaban baay'inni isaanii yoo xiqqaate 50 fi sanaa olidha. Qabeenyi isaan fe'anii deemaa jiraniin kun immoo karaarra turuu kan hin dandeenyedha. Kun immoo kasaaraa guddaaf kan isaan saaxiludha. Oduun itti aanu hojjettoonni biiroolee naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee jiraatan waggoota dura magaalaa Finfinneetti koondominiyeemii fudhattu jedhanii mallaqa kaffallee carraan bahe hanga har'aatti otoo nu hin dhaqqabin jirra jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Kana booda immoo magaalaa Shaggaritti lafa isiniif kenna jedhanii waldaa nu gurmeessanii mallaqa kaffallee erga jenne boodas waggaa booda bulchiinsi magaalaa Shaggar waadaa nuu galee diigee akka haaratti gurmaa'aa mallaqa guddaa kaffalaa nuun jedhee jira jechuudhaan himatanii jiru. Mallaqni dursa kaffalaa nuun jedhan birri miliyoona walakkaa caala. Kana hojjetaan kaffaluu hin danda'u. Hojjetaan kaffaluu danda'us hin jiru jedhanii jiru. Haala kanaan hojjettoonni biiroolee Oromiyaa Finfinnee seektara adda addaa keessa hojjetan rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu dubbatanii jiru. Hojjettoonni kunneen waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessa hojjetaa oolanii galgala Bishooftuu, Hoolotaa, Shanoo fi magaalota birootti kan galan ta'uu himuudhaan ijoollee keenya kan arginu torbaanitti jedhanii jiru. Isaas ganama osoo isaan rafan baana galgala eega isaan rafan galla jechuudhaan kan himan. Bara 2012 kaasee hojjettoota biiroolee Oromiyaa hunda walitti qabuun koondominiyeemii hojjettoota 15,000 oliif maqaa baasanii bakkaa fi darbii meeqaffaa akka ta'e waliin nutti himuudhaan yookaan nutti himamee turus hanga ammaa osoo nuuf hin kennamin hafee jira jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Dhimma kanaaf furmaanni akka nuu kennamu yeroo gaafannutti doorsisatu nu mudata jechuudhaan kan dubbatan. Kun akkuma jirutti ta'e bara 2014 koondominiyeemii fudhattu qarshii parsantii 100 kaffalaa nuun jedhanii hundumtuu waan qabnu gurgurre. Namoonni baay'eenis mana maatii isaanii gurgursiisanii 500,000 fi 80,000 hanga 800,000 fi 90,000tti kaffallee turre jedhanii jiru. Mallaqa kana hunda kaffallee hanga ammaatti manni nuuf kenname hin jiru jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimeetti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala funyaan Finfinnee jalaa fi lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas bakkoota birootti loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Bakkoota loltoota mootummaa waliin gaggeesse kana irratti loltoota mootummaa hedduu booji'ee hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun magaalota hedduus to'adhe jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa caamsaa 21 2026 magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti kibba lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Guyyaa kaleessa sa'a 8 irraa eegaluudhaan loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu booji'ee hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti mooraa waraana mootummaa tokko akkaan guddaa ta'ee fi humni waraana mootummaa guddaan keessa ture irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisa jedhee jira. Lola ture irratti konkolaattota waraana mootummaa 4 hojiin ala taasisullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola naannawa kanatti gaggeeffamaa ture irratti magaalonni hedduun harka waraana mootummaatii bahuudhaan waraana bilisummaa Oromooti to'atamullee odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Lola kibba lixa Shaggaritti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture kana irratti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanan dura qabsoo karaa nagaa filanna jedhuun
Waraana bilisummaa Oromoo ganuudhaan mootummatti harka kennatanii turan hedduun lola kanarratti hirmaatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Hedduu isaan irrattis miidhaan dhaqqabe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaatti har'a barraaqan humnoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Barraaqan loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola daandii guddicha irratti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti kaabinoota mootummaa dabalatee humnoonni mootummaa hedduun kan madaa'anii fi hedduun immoo addunyaa kanarraa kan godaanan ta'uu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Nama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti haala nama ajaa'ibuu fi amanuufu nama dhibuun humnoota waraana mootummaa hedduu booji'ee harkaa qaba. Viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti humni kun akkaan baay'eedha. Hedduudha. Nama kumaa ol kan ta'udha. Kan nama gaddisiisu garuu hedduun isaanii umriin isaanii kan waraanaaf hin hayyamnedha. Hedduun isaanii manguddoo fi dadhaboodha. Namoota qe'ee ofiitittuu osoo jiraatanii maatii ofiitu horachuu hin dandeenye mee kana fa'aa ilaala. Hedduun isaanii qe'ee ofiitittuu osoo jiraatanii warroota gargaaramuun isaaniif malu malee warroota ibidda rasaasatii fi irbaata ta'uuf qophaa'uu hin malleedha. Hundumaafuu isaaniin kunniin carraa kana argatuttu waan guddaadha. Carroomanii jiru. Manguddoota kanneen ilaala. Carraa kana argatuun isaaniitu waan tokko carroomanii jiru. Kan carraa kana hin argatin hedduudha. Akkasumas dubartoonni hedduun humni isaanii kanaaf isaan hin hayyamne hedduun keessatti hirmaatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma argitan kanaan mirga isaanii kabajee fi seera booji'amaa idila addunyaallee kabajuudhaan mirga isaanii eegee fi miidhaa tokko malee isaan qabee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame jedhame kanaan wal qabatee gama mootummaati odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummalleen lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessu irratti milkaa'aa jira jedhee jira. Loltoota hedduu meeshaa waraanaa wajjin harka kennataa jiran jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.